Dula kana keessatti galatoomatti aansee wanti uummata keenyatti haasa'uu barbaannu jijjiirama dhufe appreciate akka goonuuf akka appreciate haa deeggarru jechuu osoo hin ta'in akka hubannuuf. Dhiiroo biitii tuni biitii amma jirtu tun takuma 2018 duraatiin totally adda. Ta biraa dhiisi Itoophiyaan an biraa hidhamee fi itti bahee dachee adda. Dachiif samii. Gara fuulduraa uummata keenya rakkoo lee keessaa baasuudhaaf rakkoo siyaasaa, rakkoo nageenyaa, rakkoo diinagdee keessaa baasuudhaaf wantoota jijjiiraman hubachuun barbaachisaadha. Maaliif haala hawaasni sun gama diinagdeetiin, gama siyaasaatiin, gama securitytiin, psychologically sirni sun, mootummaan sun, naannoon sun keessa jiru yoo sirriitti hubatiin tarsiimoo baasuu hin danda'amu. Tarsiimoon haala qabatamaa irratti strategic assumption waan jennu jira. Faaktii fudhattee faaktii irratti hundooyitee tarsiimoo baaftaa jechuudha. Tarsiimoo tokko baasuudhaaf haala qabatamaa hawaasa sanii, haala qabatamaa naannoo sanii, biyya sanii, mootummaa sanii, sirna sanii sirriitti hubachuu barbaachisa. Kanaaf jijjiiramoota afur observe godhe ilaaleen isin himuu barbaadarra. Waan hoggaa gubbarra ilaalan hin mul'anne garuu siyaasaa biyya sanii, hawaasummaa biyya sanii fundamentally jijjiiree jira sirni amma jiru kun. Waa afuriin isinitti himu. Tokko commercialization of politics. Biyya sanitti siyaasaan shilingii sumuni taate amma. Xiqqoo warreen irra turtan beekuu dandeessan ta'ee dargiis ta'ee Sillaasees namni hedduun jirtanii warra turtan. Dur biyya san keessatti namni aangoo qabachuu ka barbaadu istaatasaa fi obbo Abalu jedhamuu fi Ato Abalu jedhamuu fi aangoo qaba bulchaa aanaati, bulchaa godinaati, daanyaadha jedhamu istaatasii fi psychologically istaatasii fi amma maaltu dhufee namni amma aangoo ka qabatu purely for financial reasons. It is very important to notice this. Maalifi akkaataa state'ni takka mootummaan behave itti godhu hedduu shape godha. Namni duri aangoo ka qabatu aangoo ni qaba. Inni bar bulchaa waan kanaati. Inni bar daarektara waan kanaati jedhamu rafi. Amma akkasii miti. Namni amma aangoo kan qabatu ittiin sooramuudhaaf, mallaqa ittiin qabachuudhaaf. Kuni maal fidee ni fakkaate? Dura amma namni sila bulchaa kantiibaarra fakkeenyaaf ministeera turre aangoo guddaa qaban sadarkaa federaalaatti ministeera guddaadha. Amma namni ministeera irraa hajaan qabu. Amma namni kantiibaa magaalaa baddeessaa ta'uu isaa wayya ministeera ta'uurra ministeera tokko tokko ta'uurra. This is very important. Namni amma nama amma ministeera ta'uuf caccabu agartu. Nama kantiibaa ta'uudhaaf deemu agarta. Lammaffaa dura amma sadarkaa federaalaatti prime ministeratti aanee foreign minister ta'uu barbaada ture namni. Akkasii miti. The second highest high profile position was foreign ministry. Amma kun nafee namni eessa dhaquu barbaada? Bakka keessattuu meeshaan alaa bitamtu waa irraa cirachuu barbaadu dhaquu barbaada. Ministeera tokko tokko keessatti ministeera guutuu ta'urra ministeera tokko tokko keessatti ministeera sadaffaa ministeera deetaa sanii gadi sadarkaa daarektaraatti seeruu barbaada jechuudha. Militarii keessattis jeneraal abbaa urjii sadii ta'e fiildii irra takkaa'u bakka tokko diviizhinii komaand gochuu irra loojistikii irra bittaaf gurgurtaa irra hojjechuu irra barbaada jechuudha. That country has been reconfigured. It's really reconfigured. Kanatti ta'eetiin laale sirriitti. Kanaaf akkaataan sirni ammaa kuni siyaasaa biyya sanii commercialize godhee jira. Kuni amma ifatti dubbataa turan beekta nuun galle gaafa dura galle san namni tokko ministeera bulchaa aanaa ta'e takka bulchaa godinaa ta'e waggaa 3-4 keessatti yoo mana hin qabaatin yoo makiinaa hin qabaatin maaloo ministeera ta'e maaloo bulchaa ta'e jaama ture. Amma yoo gartan Finfinnee keessatti naggaateen ciccimaan warri waa'ee mallaqa bulchitoota biyya sanii amma even sadarkaa gadi aanaarra jiran hoggaa laaltanii hoggaasii wajjin ta'anii haasayan barcaa irratti haa taatu taasisaatti bakka feetetti deeqaa 5 booda siyaasaan haasayan deeqaa 5 booda mallaqa haasayan
It's very interesting. One change tokko kan hin arge kuni siyaasa biyya saniitiif nageenya biyya saniif rakkoo uumaa jira. Keessatti namni waa'ee siyaasaa waliin haasa'ee waa'ee ideoloojii waliin dibeet gochuun hafeeti waa'ee imaammata dibeet hafeeti transactional qofa akka ta'u. Meeqa naa kennita meeqa baasa. Fakkeenyaaf bulchaa aanaatirraa bulchaa godinaa seenuudhaaf mallaqa guddaa makfaata allabbe. Injiru jechuun dura amma fakkeenya dheetii abaluu harka kennitee deeggartee maal caasaadhaan ol baataa akkasii miti. Amma akkasitti deemee jechuudha. The state has been captured by commercialized political elites. Kuni gara fuuldura baay'ee sodaachisa. Maali? Biyyattiis, ummataas humna alaatiif waan saaxilu natti fakkaata. Maaliif competitionii eliitii bulchiinsaa jidduu jiru aangoo wal caaluudhaaf osoo hin ta'in qabeenyaan wal caalu yoo ta'e qabeenyaan wal caalu irratti fuulleffatu taate resource biyya sanii immoo hedduu limited waan ta'eef dantaa biyyaa dabarsanii gurguruudhaaf waan saaxilaman natti fakkaata. Waan tokko tokkos argaatiin jira. Sansan tuttuqee deebi'ee zabdiyyaan bu'u garuu tokko wanni na hawwachuu qabdan commercialization of politics incredibly fast fidee jira. Kuni waan gaarii waan hamaas qabaachuu danda'a. Probably eliitiin transactional ta'e compromise ta'uu danda'a. Compromise gochuu irratti waliin haasa'uu irratti sattoo makkabal jedhamu saniif karaa banuu danda'a ta'a. Gara biraatiin garuu dantaan uummataa dantaa hawaasaa wanni jedhamu namni siyaasaa ka seenu public interestidhaaf osoo hin ta'in purely financial interestidhaaf ta'aa deemuun kun by the way amma OPDO fi yaadee qofame kan hin jechaa jiru. Even namoonni qabsoo keessa yeroo dheeraa turan hidhamanii cabanii miidhamanii aboo kana booda galaalan hiriyaan isaa duroome mana ajaa'ibaa qaba makiinaadha oofaa san qofa osoo hin ta'in bakka biraatii immoo mana qabaa dachii qabaa kanaaf namnummaan qabsoo keessa tures aboo maaliif irra akkadha jee gara waan kana dabalamuutti argaa jirra jechuudha. So one change is commercialization of politics. Kalamaffaa PRization kan jennu. Biyya san keessatti wanni dalagamu hundi gaafa yaadee geegalee amma garuu saffisaan dabale. Kunis maali? Projektiin tokko waggaa dalagamu jireenya uummataa jijjiiruudhaaf yookiin immoo biyya guddisuudhaaf osoo hin ta'in daily news yeroo yeroodhaan just guyyaa saniif namni sun ittiin faarfamuu mootummaan sun ittiin faarfamuu irratti fuulleffata jechuudha. Waan hojjetamu projektoota waggoota afran hojjetaman yoo ilaalte fuulleffannaan guddaan bilicilichi irratti ta'e. PRization amma bar qondaalli hundi Facebook armii mataa ofii qaba qondaalli hundi. Qondaalonni amma Oromiyaa irras jiran federaalaa irras jiran yoo ilaaltan nama 45 kan mindeessantu jira ka Facebook irratti waanuma gaarii isaanii faarsu footoma isaanii maxxansaa fi ooluu qaban. Xiqqoo waggaa waa dalagan waan san godhuuf kun PRization kun namni waan substantive ta'e waan qabatamaa ta'e hojjetu irratti osoo hin ta'in waan guyyaa har'aa ummanni haasa'uu danda'u ummanni ittiin faarsu irratti akka fuulleffatu sadarkaa mootummaatti illee sadarkaa qondaalaatti illee kun observation tokko waan godhe kana jechuudha. Kabiraa jijjiiramni arge anti intellectualism. Dhaloonni nu duraa sanii keessattuu dhaloonni 70moota 60moota keessa ture sun beekumsaaf kabajaa qaba ture. Inumaa xiqqoo keessa dabran turan. Hedduu hair splitting keessa seenu turan. Komunizimiin waan akkasii qaba namni hedduu dibeet godha ture hedduu waliin morma ture yaada kitaaba adda addaa dubbisa ture seeliidhaan deema ture beekumsaaf gatiin guddaa ture. Amma waggoota afran kana hayyoota ofirraa dhiibuu hayyoo beekumsa xiqqeessuu warri beekee humaan finne yoo agartan miidiyaa mootummaa irratti illee it's interesting manidhaa keessa taa'eetiin namoota sadii ka PhD qabu warra PhD qabu kan arrabsuun arge. Beekumsa argachuun dhiphoo akka nama godhu shaaloo akka nama godhu duula intensive godhametu godhame. Kanaaf maal ta'ee imaammanni biyyaatis tarsiimoon bahus qorannoof qo'annoo irratti osoo hin ta'in hawwii fi wishful thinking irratti akka ta'u godhe. Wannummaan ce'umsi guufatee rakkoo keessa seenneef tokko
wanti godhamu karoorri bahu imaammanni bahu tarsiimoon bahu qo'annoo qorannoo irratti hubannoo irratti sirriitti gadi fageessanii irratti mari'achuu irratti osoo hin ta'in gubbaa garaaf godhanii deemuu irratti fuulleffatame. Kanaaf amma xiqqoo yoo inni malee baatii jahan dabre kana yeroo lolaa sanfaa hedduu nama sodaachisa ture. Biyyi sun biyya sabaa sablammoota 70 wayiiti. Gaanfa Afrikaa keessa jirti. Haalli addunyaa jijjiiramaadha. We are functioning in a complex system and rapidly changing global order keessa deemaa jirra. Kana haasa'uun fedhu amma warri biyya san bulchu. No. Waan mataa nama cinqu haasa'uun barbaadan. Waan mataa nama yaachisu haasa'uun barbaadan. Eliitiin sheppii godhame hanga gadiitti waan ajaa'ibaatti dhufe bara. Amma hoggaa xiqqoo waan tokko sabstaantiif ta'e hoggaa amma lakkoofsa fa'aa yaada wayii dhiyeessu. Ragaa yaada sanii maal yoo ta'an deebii kennuun barbaadan. San qofa osoo hin ta'in nama gaafii critical ta'e gaafatu. Nama yaada dhiyeessu. Even warra ijoollee qabsoo keessaa bakka adda addaa itti makamte amma ni gartan yeroo tokko tokkotti fincila itti dhufaa jiru. Namoota xiqqooma yaada qaban akka maraataatti ilaalu, akka farra misoomaatti ilaalu, akka gowwaatti ilaalu. So anti-intellectualismiin bal'inaan biyya san keessa sadaffaadhaan akka baddaa kun. Commercialized ta'e PR irratti hedduu fuulleffate propaganda qofa irratti substaansii osoo hin qabaatin lammaffaa immoo hayyummaa xiqqeessuu irratti deeme konsekwensiin keessattuu anti-intellectualismii kuni it's a trend globally waan kana biyya kanatti amma biyya Ameerikaatti yeroo Trump waan akkanatti ture yoo ilaaltan hayyummaa beekumsa xiqqeessuu more emotionally onneen deemuu ol kaasuu irratti fuulleffatamuu kana agarta. Kuni rakkoo biyyattii salphisanii akka laalan. Ni jeefaa xiqqooma fudhatanii if there is a will there is a way ka jedhu. Kanaafuu gidaara san nin cabseettee deemnaan cabsee deemuu dandeessa. Osoo hin xiinxaliin maalirraa ijaaramee osoo hin laaliin deemtee waa hundi cabsuu dandeessa yaadni jedhu kun predominant ta'ee dhufe. Kun biyya san diigaa jira beektaa? Maaliif? Waan qondaalonni dubbatan kana carefully hoggaa laaltan waan isaan hojjetan hoggaa laaltan waan hin bilchaatin waan itti yaadamin xaxama biyyi sunii fi naannoonni sun keessa jiru sirriitti xiinxalanii karaa filachuu osoo hin ta'in akkuma itti dhufetti akkuma billiqitti jeetti itti deemuun aadeeffamee dhufe. Mootummaa qofa keessatti miti. Contagious ta'ee jira yaadno kun. Nama jogga gattee xiqqooma waan substantive ta'e. Maali wanni amma jettuun theoretical background isaa maali? Where is the empirical evidence? Muuxannoon biyyoota biraa maal fakkaata? Hoggaa jetteen hoggaa kun bar university miti siin jenna. Kun siyaasaadha siin jenna. Siyaasaan shira malee waan sirriitti itti yaaddee itti cinqamuu qabdu miti siin jenna. Barkasiifinne university barsiisiif osoo hin ta'in waan kana geggeessiifi inuma geggeessi qofa osoo itti yaadin. So rakkoo amma agartan biyya kana keessatti agartan keessaa tokko this anti-intellectualism has led to shallow analysis. Rakkoo biyya sanii rakkoo diinagdee biyya sanii akkaatuma isaan diinagdee itti fix godhuudhaaf yaalan yoo ilaaltan akkaatuma amma dhugaan eegan bahee booda qondaalota tokko argeen ture. Biyyi sun lola waggaa tokkoo fi walakkaa namni 500 fixe keessaa warra hoogganan fakkaatan. They have not taken time to appreciate and reflect how deep the country has gone. Akka watakkan ta'ini sitti haasayan. Maaliif jee hoggan laalu anti-intellectualismii maalitti ergee waa hunda salphisanii laaffisanii akka laalan godhee jechuudha. Jijjiiramni sadaffaa ani arge afuraffaatti osoo hin dhufin keessattuu anti-intellectualismiin kun maal godhee nama amansiisuudhaan osoo hin taane sodaachisuudhaan bituu. Namoota carefully mee Amaarri maal barbaada, Oromoo maal barbaada, Tigreen maal barbaada, Walaayitaan maal barbaada, mee waan inni barbaadu jidduutti haafinnu jechuurra wal jibbaa fi wal shakkii jidduutti naquu irratti akka fuulleffatamu godhe jechuudha. Even Oromoo jidduuttu hoggaa gaafiin tokko ta'e maaliif gaafiin kan ta'e? What is the incentive mechanism driving the protest, the rebellion? Kajau
analyze gochuu dhiisanii garamitti deeman securitization. Balaan takka kaateemi maddi balaa kanaa maali? Kana yoo goone maaltu ta'a? Jaanii ilaaluu hin jiru. Waraanumatti erguu taate jechuudha. Ibidda belbalaa turuu jiru irratti ibiddi kun maa belbalaa dhiiroo margatu goggoge moo? Biyya santu gaasa qaba moo jechuun osoo hin jiraanne balbalaa jira itti beenzilumatti naqaa jiran jechuudha. Kanaaf anti intellectualismiin biyya san keessatti rakkoo guddaa uumaa dhufee jira. Fourth, cruelty. Biyyi sun lola keessa turte erguma jaaramtee kuni waan haaraa miti. Garuu wanti haareen ugaata asaanaa kana dhufe gara jabeenya namaati. Humna hidhate qofaa miti mootummaa gaafi warra reerolaa qofaa miti. Gara jabeenyi dhufe. Viidiyoo amma intarneet irratti agartan kana kareeffa guban ka lubbuun guban bakka takka qofa miti miti kataa jiru. It's happening across the country. Namni lubbuu wal gubuun it's happening across the country. Dullatti manatti ol dhiibanii itti qabsiisuun it is happening across the country. It is being done by all actors, organized or disorganized. San qofaa miti. Isinuu itti seenuu jirtan amma kana maal desensitize ta'e namni nama lubbuun guban arganii guyyaa tokko haasaa namni guyyaa lammataa bira kute. Amma nuti gabaas tokko tokko waliin qabdee hidhamaa baasanii ajjeesuun miskiina fixuun maal inni gaafamu akka waan guddatti ilaalamu even in the society cruelty waan biyya san durin jirree wani janto kun jiraami durin jirreen biyya san dhufee jira jechuudha. So kuni maal godhee kufaatii diinagdees dhumaatiin namaas diigamuun biyyaatis akka waan normaal ta'etti hawaasninis mootummaanis sirnis akka fudhatu godhee jechuudha. Amma rakkoo biyya sanii nama biyya saniitirra faranjii hojii haasa'u galaaf dur rakkoo teenya nuuf galaa beektaa faranjiidhaaf hubachiisuun nutti ulfaata ture. Amma daqiiqaa 5 keessatti faranjiin biyya feetee rakkoo biyya sanii ni hubatte hoggaan ittiin. Namni biyya sanii garuu normalize godhe cruelty hammeenya cruelty kana fudhatee normalize godhaa dhufe jechuudha. Maaliif hin kana sanitti hima? Commercialization is PRization isaatis anti-intellectualism is cruelty kunis hoggaa walitti qabamu atiin biyya sanitti waan haaraa keessa seenaa jirra. Akka hawaasaatti akka biyyaatti akka uummataatti feezii haaraa keessa seenaa jirra. Kan akkamitti keessaa baanaan gaafii guddoodha. Uummata keenya diaasporaatis hundumaa kan biyya keessaatis kan hin gaafadhu keessattuu hayyoota kan hin gaafadhu. Waggoota asaanaa kana jijjiiramni sadarkaa diinagdeetti sadarkaa hooggansaatti hawaasa keessatti psychologically biyya san keessa dhufe it's much deeper than we are appreciating. Waan inni kuni akkaataa Oromoofis gara fuulduraa waan ta'u dalaguu irratti hoggaa fuulleffanne dhiibbaan irratti qabaata. Fakkeenyaaf waa'ee commercialization reefu kaaseen ture. Nama aangoo irra jiru tokko nama durga amma maaliin isin jee dur namni aangoo ka barbaadu staatasiidhaaf ittiin kabajamee ittiin faarfamee abalu ministeera haa jedhamuufi. Amma akkasii miti. Amma kiisha guuttachuuf achi jira. Tarsiimoo durootiin yoo deemne namicha san fakkeenyaaf yoo aangoo sanirraa fuunee bakka biraa keenye itti dhaga'amaa bakka sanirraa buudhaaf waan tokko tokko sii jijjiira ture amma haajaan qabu. Hanga bakka san qabatte daddafee nyaataa gaafa achii kaafte daldalaa ta'a. Kanaaf incentive wani jedhamu politika keessatti amala namoota amala hooggansaa amala sirnootaa jijjiiruudhaaf incentive sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Incentiviin dura qondaalota sirna wayyaaneetis sirna dargiitis sirna Haayila Sillaaseetis irra qabsaa'uudhaaf xiinxalli nu fayyadamaa ture suni sirna bilchiginaa kana irratti hojjetu. This is a different setup. Different kind of elite have emerged.
eliitii daangaan isallee clear hin ta'in emerge godhaa dhufaa jira. Kun tarsiimoo gara fuulduraa baafnu irratti illee dhiibbaa qaba. Recommendation ani qabu hayyuunis hoggansi siyaasaatis biyya san seef godhuu barbaade siyaasa deebisuu qaba. Siyaasni du'ee jira biyya san keessatti. Political discourse has died. It has been so watered down, so simplified. Kanaaf ol kaasuu qabna marii biyya sanii dhimma imaammataa irratti, dhimma tarsiimoo irratti, dhimma diinagdee irratti, dhimma fayyaa irratti, dhimma barnootaa irratti. Biyya sana amma PhD'n dachii dhiphiftee jirti dhiifama naa godhaa doktoroonni keenya. PhD'n bitamee heddummaatee tuffatame. Sirna san warri manipuleet godhuu barbaadu immoo kanatti fayyadamee ilaalu inni barbaadu PhD qaba garuu maqaa isaatu sirreessee hin barreessu hin jedhan. Duraa isaanuma itti kenne PhD deebisee immoo sanitti fayyadamanii warra credible ta'ee waggaa meeqa xaaree PhD argate doktor Seem doktorummaa isaa. So wanni sirni sun ittiin deemaa jiru sirni biyya sanii haalli biyya sanii ittiin deemaa jiru jijjiirama guddaa ta'uusaa hubachaa hojii hojjennu keessatti kana qabachaa deemuun barbaachisaadha. Maaliifin siyaasa guyyaa guyyaa dhiisee waan akkanaa sirriitti babeetu rakkoon akka Oromoottis akka Itoophiyaattis akka gaafa Afrikaatitti illee deemaa jiru. Ila hoggansa xiinxala gadi fagootti namanne complex system laaluun barbaanne qabaachaa hoggansa dantaansaa guddaan kabaja siyaasaa takkaa dantaa uummataa osoo hin taane shilingii ibsumuu ta'e bakka jirutti hoggansa dhumaatii uummataatii fi kufaatii biyyaatiif desensitize ta'e qabaattee rakkoo keessa bahuun baay'ee ulfaataa ta'a. Maaliif tokkoffaa rakkoo san hubatu lammaffaa rakkoo san shilingii ibsumuu isaaniin suphaa jee yaada. Kanaaf bakka rakkoon jirtutti maallaquma itti naqaa jechuudha. Hoggaa xiqqoo jee maallaqni hir'ate. Kanaafuu maal godha? Osoo itti yaadin biyya biraatirraa ergifachuu liqeeffachuu dhaqaa jechuudha. Xiqqoo booda biyyattiin humnoota alaatiin weeraramtee qabdiin nyaatamee rakkoon biyyaa harka lammiilee biyyaatii bahee harka qaamota alaa seenaa jira jechuudha. Sidii galaa boonee jechuun jiru. Waggaa afran irraa rakkoo Itoophiyaa furuun irra laafaa ture. Irra caalatti domestic actors turre ka wanni godhu dandeenya. Har'a sababa adda addaa kanaan rakkoon biyya sanii internationalize wanni ta'een kanaan wal qabateeti ka deemaa jiru. Nuyis wanni godhuu qabnu akka hawaasaattis akka hoggansaattis biyya san keessatti kalee qabsoon Oromoo waggaa 50 dabre kana maal keessa akka dabre Torontootti haasa'an ture. Amma boqonnaan haareenii qabsoon Oromoo hawaasni Oromoo uummanni biyya sanii keessa seene hamma tokko ni hubattan jeetiin yaada. Kana sirreessaa deemuun barbaachisaa nutis jaarame amma jaaraa jirru jabeessaa jirru keessatti hawaasa engage godhaa jirru keessatti uummanni keenya xiqqoo wanni Oromoo irraa amma eegamu xiqqoo lash godhee eessaa kaanee eessa geenye qofa osoo hin ta'in dhiiroo sirna akkamtu nu dura dhaabbataa jira. Social, economic, political security transformation naannoo sanii maal fakkaata ka jedhu itti yaadee bilcheessee itti deemuu qaban jee yaada. Kaafan booda mariitti deebinaa ka dhumarratti wanti amma reefu obboleeyyan keenya dhiyeessan na gammachiisa. Entrepreneurshipiinis networkiinis rakkoon tokko biyya sanitti dhufe namni dalagaa uumuun barbaadu because of this commercialization and intellectualism kun hundi interact godheeti entrepreneurshipii dalaguun barbaadan namni waa uumuun barbaadu namni saffisaan duroomuu barbaada malee dalagee duroomuun barbaadu. Kanaaf warri keenya uummanni keenya biyya alaa jirtanis ka biyya keenya jirtanis waan creative ta'e waan haaraa waan hawaasa nama dhuunfatis guddisuu irratti waan akka mareefuu abjaataa jettan san jaaruu irratti hojjechuun but
More than that, ka attract na godhu professional networking. Waldaa injiinaroota ijaartan sun hedduu gaarii. Maaliifi who you know, particularly biyya alaa kanatti, sometimes who you know is more important than what you know. Waldaa akkanaa kana dhaabuun ijoollee lafaa jirtus coach gochuu. Reefu maaliif injiinaroo kan biyya kana dhufu nama tokko hin beekuun ture. Waggaa afuritti koorsii meeqaantam credit hour meeqaan fudhadhe. Almost 2/3 san caalaan deebee ture. Osoo hin beekaa jiraadhe Stanford waggaan bahu maastarsii guututti fitee actually lama fudhachuu hin danda'an ture. But I left, BA'niin achi bahee jechuudha. Kanaaf ijoollees coach gootanii ittiin deemuudhaaf. Already immoo experience qabna. Waldaan hakimoota ogeeyyii fayyaa Oromoo ka biyya alaa jiru kun hojiin hojjetaa jiru argaa jirtanii. Akkasumas biyyatti waldaaleen ogeeyyii fayyaa kabiraadhiisi ummata tajaajiluu jiru qosaan ta'in gaafa nuti rakkoo keessa turallee hagamta akka kan tajaajilanii beeytanii. Kanaaf waldaa injiinaroota kanas daran cimsitanii waldaalee bifa adda addaatiin jiranis daran cimsitanii deemu. Hawaasa keenya kapasitii keenya ijaarrachuu qabna amma. Amma booda hunduu kan deebinu waan tokko shakkina amma booda ta duritti hin deebinu. Garuu fuuldura deemna. I painted the whole situation dark. Don't be gloomy. I want you to take the situation serious, but not be sad and discouraged. Pessimistic akka taatan hin barbaadu. But I want you to be realistic. Nurraa is waan eedan, biyya san irraa is waan eedan, realistic akka taatan. Akka gadditan osoo hin ta'in akka reflect gootan barbaanna. Kanaaf kan ammoo utubuudhaaf waan hojjennu kana utubuudhaaf fakkeenyaaf rakkuma amma reefu isinii kaase kana furuudhaaf tokko hayyoonni keenya gara diinagdee kalaqaatitti gara entrepreneurship gara creativity uummata deebisuun gaarii ta'a jeetiin yaada. Isinitti dheeressee warri Winnipeg hedduu ulfaadhaa kaan immoo mariidhaan walitti deebinaa galatooma. Galatoom Joor